badhaasni torbee kanaaf isin qopheesse namni tokkoffaa bahee birrii 500, namni lammaffaa bahee birrii 200, namni sadaffaa bahee birrii 100 kan badhaafamu ta'a jechuudha. Haay barattoota akkam jirtan nagaa keessanii har'as viidiyoo biraatti walitti deebinee jirra. Har'a kan isin qabadhee dhufe chaalenjii ajaa'ibaa isin qabadhee dhufe hedduun keessan ammoo hirmaataan jirtan chaalenjii kana. Asiin duras yeroo darbee wantoota garaagaraa isiniif dhiyeessaa ture. Giivaawwee garaagaraa, badhaasa garaagaraa, gaaffiiwwan badhaasa garaagaraa teelegiraam irratti isiniif gadhiisaa ture jechaadha. Garuu hedduun keessan hirmaataan jirtanii namoota muraasa qofatu fudhataa jira jechaadha. Amma kaleessa fakkeenyaaf nama muraasa qofatu ture. Garuu chaanala kanarra namoonni jiran hedduudha. Namoota kanneen mara keessaa nama 20 qofatu ture jechaadha. Namoonni sanniin keessaa nam tokko badhaafamee jira jechaadha. Yeroo darbees akkasumatti namoota muraasa qofatu hirmaate jechaadha. Hedduun keessan hirmaataan jirtan asirratti isiniif gadhiisaa jira. Fakkeenyaaf chaanala yeroo seentan poost bakka jiru kana bakka poostis jedhu kana yoo tuuxan fakkeenyaaf pileeyilistitti aanee kan jiru kana asirratti wantoota hedduu isiniif gadhiisaa jechaadha. Fakkeenyaaf giivaawwee jedhu teelegiraam irratti jechaadha. Inni kun asirratti osoo hin ta'in teelegiraam irratti haala kanaan isiniif himee ture jechaadha kaleessa. Garuu namoonni asitti agartan nama 3 qofatu laayik godhe jechaadha. Namoonni hedduun nagarre jechuudha karaa biraatiin. Kanaafuu yeroo baay'ee as keessa hin ta'in ilaaluu qabdan jechaadha. Yoo kana hin ta'in garuu teelegiraama liinkii isiniif kaa'ee jira. Teelegiraama seenuudhaan achirraa argatu dandeettan jechaadha wantoota garaagaraa. Kanaaf hundi keessanuu teelegiraama kana fayyadamuudhaan liinkii asirratti agartan kana fayyadamuudhaan yookiin ammoo teelegiraama seentanii @ETO student jettanii sarchii gootanii isiniif dhufu jechaadha. Yookiin ammoo liinkii koomentii jala isiniif kaa'aa achirratti piin isiniif godha. Achirraa wantoota kana kanneen fayyadamaa isin jedha. Kanaaf amma kaleessa yeroo gaaffii gaafadhutti namoonni hedduun aktiiviin ture. Kana jechaan daataan nu rakkisa waan jiraniif kanaaf chaalenjii birrii 500, birrii 300 fi birrii 100 isiniif qopheessee jira jechaadha. Haga torbee kaleessa torbee sanbata guddaa dhufuutti jechaadha. Kana jechaan sandee jechaadha. Torbee takkaaf chaalenjii ture isiniif qopheessee jira jechaadha. Kanaafuu hundi keessanuu irratti hirmaadhaa isin jedha. Namoonni hedduun amma jalqabanii jiranii isinitti mul'isa. Namoota jalqabanis fakkeenyaaf teelegiraamni isa kana kun @ETO student jedhu kana chaalenjii warroonni jalqaban asitti agartan namoota chaalenjii jalqaban isa jedhu kana keessatti namoota hanga 5 jalqabanii jiran jechaadha. Kana keessaa warqeen jedhu kun namoota 7 dursaa jira jechaadha. Namoota 7 affeeruudhaan jechaadha. Inni kun maal seetan chaalenjiin baay'ee salphaadha. Akkam seetan hiriyoota keessaniif affeertan jechaadha. Hiriyoota keessan akka chaanala kana jooyin godhan gootanii yeroo jooyin godhan kana asitti kun seerota chaalenjii isiniif kaa'ee jira. Chaalenjiis jedhu kan chaalenjii nam tokkoffaa bahee birrii 500, namni lammaffaa birrii 200, nam tokkoffaan ammoo namni sadaffaan ammoo birrii 100 jechaadha. Kanaafuu tokko hanga 3 warra jiran ni badhaafamanii jechaadha. Kanaafuu baay'ee salphaan kun hiriyoota keessan yeroo affeertanitti hiriyoonni keessan erga jooyin godhanii booda koomentii as jala jiru kana fakkeenyaaf isa kana yeroo agartan barreeffama kan jalatti as bakka koomentis jedhu kan jala kanatti namoota 12 bakka jedhu kana 12 koomentis bakka jedhu kana as jala seenanii maqaa teelegiraam keessanii as jalatti barreessan jechaadha. Yeroo san isiniif barraa jechaadha nama affeertan isa jedhu. Kanaafuu yoo seenanii garuu maqaa keessan as jalatti isiniif hin barreessin isiniif uummata akka bu'aaniif qabu jechaadha. Eenyu akka affeeree waan hin beekneef kanaafuu sababa saniif as jala yoo seentan fakkeenyaaf koomentii isa jedhu kana jala asitti agartan fakkeenyaaf asirra jalqabee kunniin hundinuu warra affeeramanii dhufanidha jechaadha. Maqaa isaanii as jala kaa'anii fi kanaaf isaan kunniin galmaanii fi jiran jechaadha. Kanaafuu bifa kanaan chaalenjii kana hirmaattan. Kanaafuu hanga gidir sanbata dhufuutti yookiin ammoo sanbata guddaa dhufuutti hiriyoota hedduu hirmaachisuudhaan fakkeenyaaf keessattuu barattoota warra taatan baay'ee salphaadha isiniif kilaasmeetiiwwan keessan yoo affeertan fakkeenyaaf namoota hedduu argachuu dandeettan jechaadha. Kanaafuu chaalenjii seerota isaa isiniif kaa'ee jira. Kanaafuu seerota kanneen fayyadamuudhaan hanga torbee har'aatti hirmaannaa guddaa gootanii fakkeenyaaf warqeen jedhu kun namoota hedduu affeeree jira jechaadha. Nama 7 chaalenjiin kan jalqabe hin turre. Kanaafuu guyyaa tokko jechaadha kaleessa galgala poost godhee fi ture. Kanaafuu hangalumatti guyyaa har'aa kanatti nama 7 affeeree jira jechaadha. Kanaafuu liid godhaa jira jechaadha nama 7. Kanaafuu hundi keessanuu hirmaadhaa badhaafamaa isin jedha hanga torbee har'aatti. Wanti isiniif hin galle yoo jiraate garuu koomentii jalnaaf keettanii inni wanti isin yaadachiisu qabu garuu inni kun sabskiraayibii osoo hin ta'in kana jechaan teelegiraama malee inni kun yuutuubii miti jechaadha. Yuutuubii akka jooyin godhan osoo hin ta'in akka teelegiraama jooyin godhan jechaadha. Kanaafuu bifa kana fakkaata yoo isiniif hin galle
koomantii jannaaf keettanii kanaaf hundi keessanuu koomantii jalqabaa irratti piin isiniif godha liinkii teelegiraama amma seenuudhaan hiriyoota keessan affeera achirratti hirmaadhaa isiniin jedha. Yeroo itti aanu immoo chaalenjii biraatiin walitti deebina. Kanaafuu chaalenjii kana torbee kanaaf kan isiniif kaa'e kanaafuu hundi keessanuu irratti hirmaadhaa. Yeroo itti aanu immoo chaalenjii kanarra guddisuudhaan walitti deebina. Kanaafuu hundi keessanuu bifa kana hirmaadhaa isiniin jedha. Nagaatti.